ilmaan Oromoo kan addunyaa kanarratti argamtan bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin bira haa ga'u isiniin jedha. Lammii koo Oromoo bakka jirtanitti nageenyi koo isin haa ga'u isiniin jecha barreeffama guddaa fuula feesbuukaa irratti dararaa mootummaa Suudi Arabiyaa baqattoota ilmaan Oromoo biyyattii keessatti miidhaa irra jiran irratti raawwataa jiru ABO fi KFO'n cimsinee balaaleffanna jedhanii hayyoota keenyaan barraa'ee fuula miidiyaa hawaasaa irratti gadi dhiifamee ibsa ABO fi KFO irraa kenname waxabajjii 21 bara 2021 addi bilisummaa Oromoo ABO fi Koongireeshinii Federaalaa Oromoo KFO'n miidhaa dararaa suukanneessaa ilmaan Oromoo mana hidhaa biyya Suudi Arabiyaa keessatti argamanitti hidhaman jiran irratti raawwate wayita barreeffamanii gadhiisan hundi keessanuu akka dubbistan jaalalaa kabajaadhaan isin gaafanna. Baqattoonni Oromoo sarbamiinsa mirga namoomaa akkasumas hacuuccaa siyaasaa fi diinagdee impaayinara Itoophiyaa keessatti dagaagee jiru baqatanii biyya isaanii irraa godaanan. Hacuuccaa fi sarbamiinsa mirga dhala namaa kun ajjeechaa namoota nagahaa irratti raawwatamu dabalatee yeroo ammaa sadarkaa olaanaa irra ga'ee jira. Bu'uurri tumaalee qabiinsa baqattoota idil addunyaa fi qajeelfamtoota mirgoota dhala namaa idil addunyaa baqattoota lubbuu isaanii baraarachuuf biyya isaanii irraa baqatanii gara biyya ormaatti godaanan sirna qabamanii eegumsa barbaachisu argachuu qabu. Odeeffannoo manni hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti argamu irratti nu qaqqabeen baqattoonni Oromoo irratti miidhaan dhala namaa fi maaltu raawwatamaa jira. Baqattoonni kunniin mana baay'ee dhiphoo keessatti baay'atanii kan jiraatan yoo ta'u kutaa dhiphaa tokko keessatti baqattoota baay'inni isaanii hanga 200 ta'an ugguramanii jiru. Baqattoonni mana hidhaa keessatti ugguramanii jiran kunniin daa'iman, dubartoota ulfaa fi namoota dulloomaa fi nama miidhaa qaama gosa garaagaraa qaban of keessaa hammatee yoo ta'u namoonni kunniin sababa kutaa dhiphoo keessa baay'inaan ugguramanii jiraniif dhukkubsatoota garaagaraaf saaxilamuu danda'u. Baqattoonni yeroo ammaa manneen hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti argaman wantoota bu'uura jireenya dhala namaatiif barbaachisan kan akka bishaanii, nyaata, meeshaalee qulqullinnaa fi dawaa argachuu hin jiran. Akka odeeffannoo nu dhaqqabeetti eeruun sababa miidhaa mana hidhaa kana irratti isaan irra ga'eef baqattoonni 2 lubbuun isaanii dabree jira. Sababa mana dhiphaa keessatti ukkaanfamanii irraa kan ka'e baqattoonni Oromoo manneen hidhaa keessatti argaman dhukkuba COVID-tiif saaxilamuu waan danda'amaniif hedduu nu yaaddessee jira. Nuti ABO KFO maatii baqattoota manneen hidhaa keessatti lubbuun isaanii dabarteef jabina hawwina. Tarkaanfiin hamma mootummaan Suudi Arabiyaa baqattoota keenya irratti fudhatee gadi jabeessinee balaaleffanna. Kanaaf dhaabbanni mirga namoomaa dhimmicha ilaallatutti dhaabbilee mirga baqattoota daa'immanii, dhaabbilee fayyaa addunyaa fi qaamolee mootummaa gamtoomanii dhimmicha ilaallatu mootummaa mootii Suudi Arabiyaa baqattoota bu'uura qajeelfamtoota baqattoota tumsa tumaalee mirga namoomaa akka keessummeessuuf dhiibbaa akka goonu gaafan. Aangaa'onni mootummaa naannoo Oromiyaa fi gareen ambaasaddaroota dippiloomaatota biyya Suudi Arabiyaa ta'uun Oromiyaa fi lammii ishee manneen hidhaa biyya alaa keessatti dararamaa jiran kanneen hidhaa xumuran kan hafee homaa akka hin goone uummata Oromoo uummatoota Itoophiyaa beeksisuu barbaanna. Mootummaan Itoophiyaa sababa rakkoo siyaasaa hammaataa isa mudatee jiru irraa kan ka'e rakkoo baqattootaa wal qabata isa mudatu beekamaadha. Garuu baqattoonni keenya yoo xiqqaate mirga namooma isaanii eeguuf irraa eegama. Haa ta'u malee aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa akkasumas dhumaatii Yamanii keessa lammiileen Oromoo irratti raawwatame ilaalchisee homaa hin dubbatin darban. Sanaafis ajjeechaa fi dararaan lammiilee Oromoo biyya Suudi Arabiyaa jiran irratti raawwatamaa jiru homaa hin dubbanne. Keessumaa ammoo ambaasaaddarri Itoophiyaa biyya Suudi Arabiyaatti argamu baqattoota lammii Itoophiyaa biyya san keessa argaman tiksuuf kanniinis dararamaa fi ajjeechaa mana hidhaa biyya Suudi Arabiyaa keessatti lammiilee Itoophiyaa irratti raawwatamee itti gaafatamuu qaba. Baqattoonni baay'een isaanii mootummaa Itoophiyaa akka morman beekamaadha. Mootummaan Itoophiyaa kanumaaf jecha wayitii baqattoonni Oromoo dararama raawwatu osoo beeku callisuu filate. Kanumaan gaaga'ama siyaasaa yeroo ammaa impaayinara Itoophiyaa keessa jiru hammachaa deemuudhaan daangaa ce'ee jira. Fi lubbuu lammiilee biyyattii mancaasaa akka jiru uummata Oromoo akkasumas sabaaf sabalammoota cunqurfamoo Itoophiyaaf dhaamuu barbaanna. Rakkoowwan siyaasaa yeroo ammaa impaayinara Itoophiyaa keessatti hammatee jiru lammii biyyattii keessatti argaman qofa osoo hin taane baqattoota biyya Suudi Arabiyaa keessatti argaman qofa osoo hin taane baqattoonni biyyoota biraa keessatti argaman illee gaagamaa jira. Kanaafis furmaanni humnoota keessaaf alatti argaman qindeessuudhaan qabsoo bilisummaa fi diimokiraasii finiinsuudhaan dararaa jaarraaf ture kana ofirraa buusuudha. Waan kana ta'eef mootii Suudi Arabiyaa baqattoota Oromoo manneen hidhaa keessatti ugguramanii jiraniif eegumsa barbaachisaa akka godhuuf darara.
argamaniif dararaa akkasumas miidhaa fi haleellaa poolisii qaamolee nageenyaa irratti raawwataman irratti walaba ta'uu isaa akka mirkaneessu dhaamna. Dabalataanis mootii Suudi Arabiyaa baqattoota manneen hidhaa argaman keessaa saaxilamoo ta'an kanneen akka warra madoo ta'anii dubartoota ulfaa daa'imman namoota dulloomaa fi qaama miidhamtoota ta'an xiyyeeffannoo kennuudhaan deeggarsa barbaachisan kennuufii qaba. Kanaafuu miidiyaaleen dhaabbilee hawaasaa dhaabbilee amantii ogeeyyii gareewwan falmattoota mirga dhala namaa ta'anii fi aktiivistoota dabalatee jaarmiyaaleen Oromoo addunyaa irratti argaman marti baqattoota Oromoo biyya Suudi Arabiyaa keessatti mana hidhaa keessatti dararamaa jiraniin sagalee ta'anii dhaabbilee idil addunyaa akka dhageessaniif akkasumas kanneen saaxilamoo ta'anii deeggarsa akka taasisan dhaaman. Dhumarratti waggaa muraasa asitti baqattoonni Oromoo biyya Suudi Arabiyaa Riippuubilika Yemanii keessatti argaman irratti miidhaa fi dararaan deebi'ee raawwataa jira. Kun immoo faallaa tumaalee fi seerota dhaabbata mirga dhala namaa idil addunyaa fi seerota kanneen wal qabatan biroo. Kanaaf dhaabbanni UNHCR fi UNHRC mootummaa Suudi Arabiyaa baqattoota Oromoo bu'uura seera qabsiisaa baqattoota idil addunyaa fi qajeelfamoota mirga dhala namaa akka keessummeessuuf dhiibbaa akka godhan ni iyyanna. Adda bilisummaa Oromoo ABO fi Koongireeshinii Federaaliksii Oromoo KFO waxabajii 21 bara 2021 Finfinnee irraa.